of ta'i namni yoo ifi beeke yoo ifi fudhate yoo ifi amane achiin duuba of ta'a. Of beeku jechuun waan si keessa jiru dandeetti keeti waan dandeettuu fi waan hin dandeenye waan beektuu fi waan hin beekne waan irra milkaa'uu dandeettu waan irra milkaa'uu hin dandeenye amala keeti wantoota keeti naamusa keeti sirriitti informationii keeti himuu ibsuu akkuma kana beeku jechuudha malee ifi beeku jechuun maqaa keeti akaakoo abuuboo abuturoo akkuma kammoo haadha abbaa warra sabarraa dhutte kanaa miti. Yoya akkam jirtan maatii waaqa nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu anu bareetiin teessan hin seenee birbisaa haadhas viidiyoo haaraa akkuma kanammoon mata duree haaraa waliin qabadhee isin bira dhiyaadheera namoonni chaayinaalii kanaa haaraa ta'anii laayik sabiskiraayib namoota biraa akka gahu sheer godhiisaa hirraanfatina jedhaadhaansa kenna isinitti himna an qophii kana ka isinii dhiyaassaaru obboleetti teessan hin seenee birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa ammooni naa ol gobanaa nufaana jira hanga qophii xumura kennat turtii gaarii. Ayyaan daawwattoota keenyaa mata dureen guyyaadhaa nuti waliin ilaallu of ta'i mata duree jedhu ifii keetti ta'i nama biraa ta'e isaaf yaaliin godhini ifuma qofa ta'i mata duree jedhuuni qabadhee isin biraa dhiyaadheera yeroo hedduu namoonni of odan ta'in nama biraa ta'anu namoota akkamitti jettanii yoo na gaafattane namoota of hin beekne of beeku jechuun maqaa ifii beeku addee jiran beeku sabarraa dhufan beeku qofaa miti of beeku jechuun dandeettii si keessa jiru maan akka dandeettu maan akka hin danda'in maan akka beektu maan akka hin beekin maan takka si keessa jiru maan takka si keessa hin jiraatin wantoota si keessa jiranuu fi jireenya keetii waa wal fakkaate walitti qabatamaa waa'ee ifiiti sirriitti guutuma guutuutti beeku jechuu malee maqaa keetii abbaa kee akka haadha keetti warra keetti adda dhufteef himiisi beekumsa fi beekisa keetii kana ijoollee ganna shaniillee maqaan keetii akkana haati teeti tana abbaan kee kana jedhaneeti yoo itti mane himuu danda'an kana jechuun ijoolleen sun ifi beekan jechuun miti of beeku jechuun waan si keessa jiru dandeetti keetii waan dandeettuu fi waan hin dandeenye waan beektuu fi waan hin beekne waan irra milkaa'uu dandeettu waan irra milkaa'uu hin dandeenye amala keetii wantoota keetii naamusa keetii sirriitti informationii keetii himuu ibsuu akkuma kana beeku jechuudha malee ifi beeku jechuun maqaa keetii akaakoo abuuboo abuturoo akkuma kammoo haadha abbaa warra sabarraa dhutte kanaa miti. If beeku kanichi himaneelle kun waan namni sitti hime kun haati teeti iseedha abbaan keeti kanaadha maqaan nusi baanyammoo kanaadha jechiisi beekumsa keeti himuu hin danda'u if beekuun keeti waan si keessa jiru beeku dandeettii keeti beekuudha dadhabbina keeti beekuudha cimina keeti beekuudha dadhabbina keetii fi akkuma kanammoo wantoota garaagaraa waan of keessa beektu san sirriitti guutuma guutuutti waa'ee keetii beeku jechuudha. Eshi yoo akkas jennee dhufne namoota hedduun waa ifi hin beeknee fi waa isaan keessa jiru waan hin beeknee fi dandeettii isaanii waan hin beeknee fi ogummaa fi waan hin beeknee fi addee muluu seenan waan dhibii fakkaattii isaa yaalii godhan kennansa ifi waan hin beeknee fi dandeettii fi waan hin beeknee fi dandeettii nama maraa ka isaanii se'an beekumsa nama maraa ka isaanii se'an kan namni biraa ittiin milkaa'e ifi beekee ifirratti hojjetee ka deemedha ati ammooni waan si keessa jiru yoo hin beekini eenyummaa kee guutuma guutuutti yoo harka informationii eenyummaa keetii yoo harka sin jiraatini waan si keessa jiru ati hin beekini namoonni dhibiin beekuu hin danda'u yoo waan si keessa jiru hin beekini namoota dhibii ta'e isaa yaalii goota akka nama saniitii faarfataa ta'e isaa yaalii goota akka nama sanii barsiisaa yaalii godhisaa ta'e akka nama sanii gaazexeessaa ta'e isaa yaalii goota akka nama sanii namoonni suni gahee ifii qabani akka dhufan qabani dandeettii ifii qabani dandeettii inni isa baase sin baasu maaliif keeti waa hin ta'iniiti ati dhiibbaa uumuu ka dandeettu gaafa ifi beette tokkoffaa. Namni egaa ifi beekeen duuba sadarkaan lammaffaa inni godhuu qabu
of fudhatuudha. Egaa beekteen duuba gama dadhabbinaa qaddaa sirriidha, gama ciminaa qaddaa sirriidha, waan dandeetu qaddaa sirriidha, waan hin dandeenye qaddaa sirriidha. Kana hunda egaa adda baafatteen duuba waan kee amala keeti hunda isaa egaa beekteen duuba lammaffaa waan ati gootu fudhachuudha. Fudhachuudha. Amantee fudhachuudha. Ka irraa hojjetuu qabdu irraa hojjettee jijjiirisa. Kaan ammooni fudhattee irraa jabaattee hojjetisa. Kana gaafa beekte ati iyyuuti ifte isaa yaalii goota. Kana yoo hin beekini nama biraata isa qofa yaalii goota. Namoonni nama biraata isa yaalii godhanu namoota ifi hin beekne eega beekne jedhan namoota ifirratti garagalee ifi hin fudhanne. Nami yoo sirriitti ifi beeke eenyulle ta'e isaa yaalii hin godhu. Yoo ifi hin beekin garuuti hunda ta'e isaa yaalii godha. Bakka seen hundaa waan biraa fakkaata. Ifi gabeettee ifi fudhatiisa. Sadaffaan ammooni eega ifi beettee akkuma kana lammaffaatti deemtee eega ifi fudhatteen duuba sadaffaan ofitti amanta. Maayo goote ofitti amanisa jechuun dandeettis akka dandeettee akka waan kana baasuu dandeettutti amanta. Achiin sadarkaa afuraffaa maan goota of teeta. Sadarkaa kana keessa yoo dhufini of ta'uu hin dandeettu. Namni yoo ifi beekee yoo ifi fudhatee yoo ifi amane achiin duuba of ta'a. Yoo sadarkaa kana dhufini if amanuu of beekuu akkuma kana ammooni of fudhatuu hin danda'ini of ta'uu hin danda'u. Maaliif sadarkaa jalqabaasaa waan guutatee hin jirreef namoonni hedduun wanni sanaa biraata isaa yaalii godhanu sadarkaa kana keessa waan seenisise. Ati ammoo adda tanaan jalqabdeeti of ta'isa keetiin dura sadarkaa santi seen jalqabaa of beekisaas duraansan maan dandeetta? Maani waan ati hin dandeenye? Maani waan ati beektu? Waan ati hin beekne maani? Dadhabbiin keessaadha. Dandeettiin keessaadha. Waan muluun dandeetta? Waawwa. Waan muluu hin beekta? Waawwa. Waan muluun keeti miti. Waan muluun keeti miti miti. Ati gargar baasii beeki. Kana nami dhibiin sitti muu hin danda'u. Kana sitti ifumaa ifi hima. Maan gootee of ilaalteeti jireenya keessa galaalteen duuba maan dandeenya maan hin dandeenye maan beeka maan hin beekne dadhabbiin kiyya eessaadha akkamiirra hojjedha dandeettiin kiyya akkamiidha akkamiirra kuni hojii keeti hojii mana keetiiti. Ati kana fixattee dhuttee yoo ati nu dhiyeessitu dadhabbiin kaleessaa yoo ati kalee ilaaltee raatte adda jabina godhattee dhufta. Yoo maan goote yoo ofi fudhattee ifi beettee ofirratti hojjette of teeta namisi ta'iisaa yaalii godhu martinuu inni isa ta'iisaa yaalii godhe jedhani. Yoo ati maante yoo ati ifteete yoo nama biraa teete ammoo akka ebeluuta aradhan malee si jedhanee sirra himuu hin danda'anu. Kanaafu ati jireenya keeti keessatti hagam of ta'isarraa hojjetaa jirta. Moonna tamma godhaatu kuni eenyummaa keeti sirriitiidha. Eenyummaa keeti sirrii kana ati yoo of beettee yoo of hin ta'ini namoota amma cinaa jiran qaati waan biraa teeteetti dhiyaatteetu haga yeroo qofaa si waliin jiran yeroo hundumaa si waliin hin jirannu. Of ta'isi keeti yeroo hundumaa eenyummaa keeti keessaa sun baay'isaa waan oolle qarshii keeti hin ta'ini kiyya jettee ittiin baay'isa. Dandeettii keetiin ta'ini dandeettii kiyyattee itti baay'isi beekumsa keetiin ta'ini beekumsa naa biraa keetii godhatiisi eenyummaa keetiin ta'ini eenyummaa keetii gootee baay'isi yeroo muraasaa fi fudhatama sii kennisiisuu danda'a yeroo muraasaa fi harka sii dhoosisisuu danda'a yeroo muraasaan duba garuu eenyummaan keessuun gaafa ni datu namoonni ammoo si dhiisanii deemuu danda'an maafi ati waa ati fudhattee eenyummaa ati fudhattee irratti of amantee hojjetiin sani namni dhibii irraa fudhateeti eenyummaa keessarratti amanee itti fufuu hin danda'u. Odoo kaleessa dadhabbina kee beekteeti eenyummaa keessarratti odoo hojjettee jiraatte adda dadhabbina keessallee waan xumurtee gaarii gootee fiddeettuuf hin fudhanna ture. Garuu jabina keessarraa hundoottee dadhabbina keessarraa hundoottee wal keessa mattee na jedhittee jiraataa jiraatte dadhabbinaaf jabina keeti nama si'a malee ati gargar baastee beekuu hin dandeettu. Yoo maan hin ta'in ifi beekisaa yeroo kennite yoo jalqabaa duraatti ifi hin beekinni siin caala nami si beeku hin jiru. Nami kas ibsu kaati ibsitee itti himte qofaadha. Inni guddichi kasi jiru si keessaadha. Inni guddichi ka jiru mataa keessaadha. Si ala nami ibsuu danda'u hin jiru. Kasi ibsuu danda'u ka jirullee ka lafaaf samii kana uume waaqa tokkocha. Achirra aanteeti si'idha. Itti gaafatamaan jireenya keetii si'idha. Dandeettii beekisa keetiillee si'idha. Hundinuuti si keessa jirta. Ati beettee irratti hojjattee ifteete qofa nami sarratti hunda'ee gara dhufuu danda'a. Iftee nama biraa teeteeti akka nami si jaallatuuf nama biraa teetee hin deemin eenyummaadha hollaa kana eenyummaa sobaatii hadha si jaallatan kan barii eenyummaan kee dhugaa suni hin turti hin bulti malee irra ga'uu isaanii waan hafne si cal'istee akka ishiin si jaallattuuf jettee eenyummaa biraa eenyummaa keeti hin ta'ini uffattee ishii bira hin deemin eenyummaa keeti kan hin ta'ini uffattee isa bira hin ta'in amalli keeti kanaadha dandeettiin kee kanaadha wanni ati godhuu dandeettu kanaadha yoo barbaade namni kun si olii itti fufu
yoo hin barbaadin deemuuti eenyummaa kee dhugaa itti keessattuu namoota yeroo dheeraa itti fudhatan namoota jireenya keessatti harka guddaa qabu namoonni harka dheeraa keessattuu ka jedhee isin himaaru namoota jireenya keessanii fi harka guddaa itti kennitanii deemtan kuni isin naa biraa teetaneeti itti dhuftanii gaafa eenyummaan keessan ka isin itti salfattan sun gaafa ni diida'u ka isin dhofsitaneettan ka isin irratti hojjetin sun gaafa ni diida'u namoonni suni carraa dhiisanii isin deemanuu argachuudhaan kanaafuu namni si jaalatu eenyummaa kee dhugaa kanaa si jaalata biyya dhuftee fi ittuma him achi dhufte biyya baadiyyaa dhufte gannati dandeettu kana wanati hin dandeenye kana dhiiti waan beektu qofarratti kun kanaadha jedheeti himi malee kabiraa uffattee dhufi sikeeti yeroo wayii si saaxila salphina si saaxilissa waan oolle namoota yeroof si marsullee yeroo duuba ammoonni duubaa si hambisee duwwaa guyyaa hattu jiraata kanaafu ifi ta'i nami gaafa of ta'e ofi amane waan godhu san sirriitti amana waan godhu qabu kamirrattuyyuuti konfidensii guutuu qaba yoo maan ta'e yoo if ta'e of ta'uuni hattummaa of ta'uu dhabuuni jallummaa of ta'uu dhabuuni balleessa kanaafu of ta'i eenyulleen ta'ini ofi fakkaadhu ofitti amaniti itti fuuf ofitti amane jechuun dandeettu kana akka dandeettu amane jechuu malee akka jireenya keedhanee wanta hafuuraatti wal qabsiisanii waaqa amanuu dhabiisaa miti guddicha waa hundaan caalaa namni waaqatti amanuu qaba itti aansee ammooni kennansa waaqi isaa kenne kanatti amanuu qaba kennansa si kenne kana yoo itti amantee hojjetin eenyummaa kee waaqi si kenne kana itti amantee hojjetin eenyummaa ati fudhanne namni dhibi fudhatuu hin danda'u eenyummaa ati irratti hin gammanne namni biraa irraa gammaduu hin danda'u of ta'isi gammachuu keetii fi konfidensii keetii fi humna guddaa qaba yoo of teetu hin gammadda maafi ofiteetee waan deemaa jirtuufi tokkoon gammadda lammaffaa ammoo konfidensii guutuu qabda itti amanummaa guutuu qabda waa hatte waan hin qabneef waan fakkaate waan hin qabneef isuma of ta'iisa keessaa wanni mul'isu tokkoffaani dhugaa dubbachuudha nami of ta'e dhugaan jiraata dhugaan baa dhugaan deebi'a akka itti dhugaan jiraattuu fi dirqama quraana si baasuun qabanu dirqama kitaaba qulqulluu si baasuun qabanu eenyummaan keetu kun ka itti amantee teete dhugaan deddeebiisi dhugaan jiraatiisi dhugaa dubbatiisi akka itti amantis godha jecha san irratti nami of hin teene nami soba dubbatu yeroo hedduu argitanii jiraatte hi harkifata hin sodaata yoom narra qabani yoom kana keessa seenadhani nami soba dubbatanu argitanu yeroo hedduu yoo isaan salfatan yoo isaan mul'an yoo isaan amantii dhaban argitan sob jireenya keessatti miidhaa guddaa qaba akka nami sitti amanne akkuma kana ammooni ati nuyyuu akka tof hin jaalanni su godha maaliif irra deddeebitee salphinaa saaxilamiisi garagaltee akka tof jibbiti su godha kanaafuuti soba dubbachuunuyyuti of ta'uu dhabuu keessaa isa tokko itti amanuu dhabeessa keessa tokko waa itti amanin hin tolchin waa itti amante ammoo sirrii tolchi maani konfidensii kasii kennu wanni kun akkasiidha akkasidha wanni akkasii miti jettee duubarraa yoo naqabani hoo yoo waan kan argan hoo yoo waan kan hin jettu jireenya kee dabaree nami biraa osoo nama santimi atummaa ittiin keessattuu jireenya jaalalaa wal qabate waa eegate nami biraati nama santimi atummaa ittiin if taa'ii koot jalqabamaayyuu jireenya keessa hin jirre fakkeessitee haasayin dhugaan hin turte hin bulti malee mul'atu isaa oolchaan qabu kana ture akkas ture achi seenee achi akkas ta'ee baay'ee kanaadha jireenyi kiyya kana fakkaatadhi atummaan afaan keetti itti himi ati afaan itti himturraa dabaree gaafa nama biraarraa dhaqee ati afaan itti himturraa dabaree gaafa nama biraarraa ishiin dhageette akka malee amantiin isiin sirra qabdu amantii inni sirra qabu sadarkaa gad bu'isaatti humna guddaa qabaata maaliif jennaan si irraan caala naa biraarraa waan dhaga'eef eenyummaa kee kaleessa itti himiiti ani akkas ture tana seenee tana dhufe garuu amma achi akkas yaada jiraadhu qabu hakaleessa akkas ture taagammaa kana akkas ture kaamma achitiif garuu akkas godhisaaf yaadan qabu balleessa fedhessa haa ta'u wanta kamiyyuu haa ta'u ilma namaarraatii fi dogongorri waan hin dhabamnee fi maaf dogongorte jedhee dogongora kaleetti yoo si dhiisteete haa dhiisu maaf dogongora jetteete dogongora kaleetti yoo si dhiistu teete isin haa dhiistu ati garuu dhugaa jirtu ittiin tanaadha kun kanaadha yoo akkanaatti fufteete itti fufuu dandeetta haati kiyya kanaadha abbaan kiyya kanaadha warri kiyya kanaadha sabi kiyya kanaadha wanti jiran kana jedheetti waan tokko si godhuu hin danda'u maaneeti of taateeti yoo jiraatte kabajama qabda akkuma kana immoo konfidensii guutuu qabda. Kanaafuu
jireenna kee keessa maan ta'i of ta'i waan si bira jiruuf waan kete takkatti ittiin salphate kadabareef ka'itti jirtuuf kamiif ittiin salphate ta'aneerani raawwatamaneerani akkuma kana immoo atis kanaadha wanti kee hundinuu kanaadha isuma san ta'iti itti deemi kana wanta dhabaa isee isiimuu barbaade of ta'i mata duree jedhu irratti xiyyeeffannaa gootanii akka irraa hojjettan mata duree kanaan qabadhee isin bira dhiyaadheera qophii kana waan waliin turtanii guddisee isin galateeffadha namoota biraallee ammoo akkasi dhaqqabsitanu dhaamsa kiyya isin hima of ta'a of irratti hojjedha of wajjin jiraadha waan waliin turtaniif guddisnee isin galateeffannaa hora bulaa deebanaa banqaaqaa irra deebinee haga dhufnuuf nagayaan tura.